Oduusin birtuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni amantii biraas ashamaa harka fuunee bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu. Hiriyoota kiyyas tahee ka'an beekus ka'an hin beeynes qabamuu kiyyatti gadditanii gadda keessan ibsachaa turtan ibsachaa jirtanis ulfaadha. Diinni nu kuffisuudhaaf waan baay'ee godhus nuti immoo hin kufne. Ka duraa caalaa jabaannee dhufne. Kaleessas turre har'as jirra borus ni jiraanna. Mucaan isaa iddijjigee suni gallakkifamee saamni yakka mucaan isaa iddijjigee suni gallakkifamee saamni yakka muzammil ka muzammil हमारे वर्ता से नहीं जाए सकती मालता क्या ये सब मुजाम्मिल अमोसा खेरू को कोई खेरू को सगाफा ना खेरू को ना उस माते केरो mana kamana hida jira kabame वीडियो ना तक लकी से हो isa agartee jirta live video mar jaartii isaa jirti mar jaartii isaa ta'uu geete jirti no video no kero wa amma kwa me warkan ani lale AI da jechuutti dadhibe kwa qeeroo irraa hubanniyaa isaatti darbina inni kan qoosana qeeroo amma viidiyoon gallakkifame sun AI dha moo qabameen bahe jedha feekii dha moo namni qabe daanina Itoophiyaas akkana garanaa garas deebi'uu hin danda'u wanni yakkiin garuu dhugaadhuma qabameera wanti kun qabamee jira sin jedha bara wallahi warra imbaasii irraa hin dhaga'ani. Okay, ishi warabe kana eessata inu warabe. Video video gadhiisi live no soo argitee jiraate yaa kunisa jechuu dandeessa garuu video taate video arma duraa ta'uu danda'a maal ta'uu danda'a jaartii isaa gadhiisuu dandeessi yookaan namni biraa ka email isaa qabu gadhiisuu danda'a suni beekamu. Osoo live in argitee shakkii keessa galta malee anis qaama mootummaa asirraa illee akkan dhagayetti inni mana hidhaa seenuu እንደውም qabuudhaaf ari'aa turanii harkaa ba'uuf miliqee dhukaasa itti banaa akka turanidha kan nagaa turan. Dhageettiin sun hangam yaani kanaaf qabamuun isaa sirriidhuma jechuudha hin baane jechuudha gaanu abbooraa durkaa wade qeerroo ko ayyee gara yaada keessatti yakka gana ga'uun himatamee maantu na dhibe beektaa biyya kanatti tokkoffaan hin beeku mucichima jura ta'ee muqima ta'ee beeku haa ta'u garuu majuula namni tokko yoo gadi lakkifamu utuma yakkan qabaanne majuula ta'an akkamitti gad lakkisu qabanii jechuun utuu basmaan godhinoo kifiliin jalqaba yakkaan alatti qabanii basmaan godhin minaamin godhanii yoo baasan malee namni guyyaa 6-7 mana hidhaa keessa taa'ee gad lakkifamu majuulli tokko jechuunis gaaffiidha. Tarii AI viidiyochi akka waan AI tiin hojjetame AI nurkaa gaseera waan ta'eef haa ta'u garuu ani eegati qabameera jettee laamma xiqqoon shakke duraan hin qabamne inuma hin qabamne een fudhe tokkuma yaada qeerroo qofa osoo hin ta'in yaada komentii ijoollee silaali tokkuma qeerroon as jira ilaal warra komentii osoo hin taane qeerroon nama qaamaan magaalaa tokko keessa jiraatani magaalaa tokko keessa jiraatani sababa walitti bu'anii jiran ta'eetu akkuma namni isa jaallatu namni isa jibbus jira qeerroon kanaan wal ilaalchisee qabameera odeeffannoo dhagayeera jechuus hin danda'a. Sana qofa akkuma abbaa giddiitiin jawaariin jibbaa jirta jettani innis jibbaadha haasa'uu danda'a akkasitti fudhadhaa qaminno maa viidiyoocha isaanitti dhufeere. No jibbaa miti kun amma maaltu jira sii galee viidiyoon dhufee dhiisee kana booddee hojiin kuni hojii imbaasiidha bakka kan qabameessis kan dhiisus imbaasiitti gaafatamuu qaba kana booddee hojii jawaar miti das imbaasii. Imbaasii abbaa giddi silkii kee ol kaasi xiqqoo isin dhaga'amsa. Abbaa giddi atiif jawaar ikkoo tokkom sa'aatii kana atis jawaaris tokko mootummaan biyyi nama mootummaa qaba mootummaatti dhiyeesseera. Jawaar paarii qabuuni mootummaatti dhiyeesseera kana booddee kan gaafatamu warra imbaasiiti warri imbaasii qabsiisanis sobduun jaraadha jechaadha kana booddee. Dakkan maal yaada kee irratti ilaal imbaasiin akka jawaan nurra dhiibbaa uumuu danda'u eega hubate jawaar irraa fudhate sagalee nuti taane caalaa sagalee jawaar ta'etu dhiibbaa uumee imbaasii biraan ga'eera ooluudhaan dubbanna ta'e nuti ta'a turre ka sagalee barreen gadaas ta'a turre baras ta'a turre
sagaleen keenya sun Okay. qaqqabne garuu Tokke waa tokkoon si dhaggeeffachiisa. Tokke koy. Ati wallahi waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaa irratti rukutamuutii qabamu gaheen ati hin kaffalin hin jiru. Viidiyoo waggaa 7 kanaa taasifte dhagaidha. Gaafa jarri jalqaba wal qaluu jammaranu abdii bilisummaa jettee fincalaa jettee jaraa farsoo jettee walitti fiddeste addaan miti. Akkuma abdiitti taateeti dheengadda gaafa dubbataa turtes egaa kaleessas dubbataa turte kun egaa akka gara nagaatti fuula deeffattee akkasirraa mul'atu nagaan hunda dursaa nagaan filannoo hin qabu illee kan nama hanna nagaan filannoo hin qabu nagaanis immoo hunda dursaa namoota jiru. Gara viidiyoo 8 waraabee biraa qaba. Waggaa 7 kanaa keessatti jaarsummaa dubbatte isatti gadi baatee kurreeffatte. waan kana laal nuti xiinxalaa siyaasaa naayyuu xiinxalaa siyaasaa jedha amma dhugana yaadachiise wanni ati hin godhin hin jiru miidiyaa kanarraa dhugaa rabbitti qaba. waa fidalan an waggaa kanaas Siiquuna si kennu ko beekamtii wacii maantii kennamuu qaba ko kana qofaa miti viidiyoon ati gaafa jarri jalqaba wal qalanu ilaa dhaggeeffadhu qoy. Ati garee sana keessa jirtaa garee nama qabee waala nama buuseessaa keessa hin jirtu biyya. wala ansi wala wallo takatti si kacala kota takatti si degero ani birisa hunda ku kasara wala ansi takatti ra degero Gaafa jarri jalqaba muka walitti kaanu mucaa maal jedhamu sana mucaa Sulumaan jedhamu sana gasti galchite gaafachaa jirta maaliif wal qaluun barbaachisa walloonni farsin jette. Gaheen ati hin taphatin hin jiru garuu dhageettiin kan Jawaar ifa bahee jira. Jawaaris beekamtiin otuu sii kenneera. namicha ittiin irraa humna qabdu jechuudhumaaf namichi Jawaar jedhamu paaworii qaba gaarabbii taphuu Tokko wanni jechuu barbaadu ani keessattuu namoonni amma as keessa jirtan abbaa giddis dabalate abbaan giddii nama guddaadha nama bilchinallee qaba. Jawaarii wajjin siyaasaan isaa wal faallaa ta'uu danda'a. Garuu waan abbichi dalageen waan gaarii inni dalage gaarii daladde jechuu namni akka isaa kun jechuu hin dandeenye ka biraa immoo jechuu hin danda'u. Paarsinaalitti dhimma dhuunfaa walirraa qabaatan jedhee yaadu yoos qabaatanis ta'e waan dalagame waan gaarii dalagame gaarii dalage jabaadhu yoo jedhan waan kun akka bakka qabatuuf yookaan namoonni rakkoo kana dalagan rakkoo kana akka itti deddeebanii wannan gooneef gargaara waan ta'eef abbaa giddii keessattuu sirraa waan akka kiyyatti sirraa hin jaalanne wanna kana waan baduus qabu waan ta'eef akka biyyaattis akka sabaattis maqaan nu badaa jira. Wanni kun waan nurraa baduu qabu waan ta'eef waan kana gargaartee jabaadhu jechuu qabda malee imbaasiis ta'e isas ta'e namni kamiinuu haa ta'u waan kana yoo nurraa balleessee barbaadan. Yookaan beekamtii baluu kennu osoo hin taane kanaaf nama hojjetu tokko yoo wal ila amma fakkeenyaaf muka murtaa jennu sigalee waraan fallaxaa kasi falaqisu immoo tokko kan biraa ni jira jara lammanuu haga gahee jaraatti jabaadhaa yoo hin jenne inni falaxuma filacaachi lafa kaa'ee si jalaa deemala warra lafarra hojjetaa jiran dhiistee hunda marti yoo nama tokkotti kennite inni lafarra hojjetu si dhiisee deema. An kanan jedhaa jiru inni gahee hin qabu yookiin immoo jajjabeeffamuu hin qabu miti. Sigalee likkiidhaan godhaadha hundumaafu. Imbaasiis jabeessa hawaasa keessattuu hawaasa Saawudii keessa jiru. Maaliif kan lafarra hojjechuu danda'u ijoollee wajji amma tokkummaan badii yoo qabaate tokkummaan yoo Oromoo irratti daba hojjete eenyuun kan dura nu gargaaruu danda'u ijoollee tokkummaa waliin nyaattee dhugdu isa bira kan jirtu bar. Ijoollee Saawudii keessa jirtu, ijoollee Riyaad keessa jirtu, ijoollee bakka teessoo, bakka inni nyaatu, bakka inni dhugu, bakka inni ciisu beektu, ijoollee keenya santu nu gargaaruu danda'a. Hawaasa jechuun jara kanadha. Jarri kun immoo eenyutti xuqqoomaa kennu, eenyutti gabaasu, imbaasitti gabaasu. Imbaasii illee jajjabeessuu qabda akka inni hojjetu waan kan akka nurraa citu yoo barbaade. Achi sagalee dhaka inni ta'a Ameerikaa taa'ee Jawaar asitti waan tokko gochuun qabu. Hin danda'u. Maaliif imbaasii jira. Sagalee ta'umsa bareedduudha beekadhu sana kreditii oowwachaan hin jiru waan. Sagaleen inni kenne bu'aa qaba ibbatti. Hin kakkaasaa uummata miira keessa galcha si jammar ajandaan humti ilma namaatu Oromoo tokkotu gorraamem laayivii irratti. Kana ol wanti si gaabbisiisu jiruu kee kasi jibbisiisu hin jiru maan Oromoo miti jedheera. Sigalee
mira kana tu ummata keessa jira kan afarsuun maara ko qaba video ma tokko ngeessite xaraarra keessa bar sanii miti dhiiqii kanaan immoo akkamitti lafarra hojjetama eenyu wajjin hojjetama eenyuun jajjabeessuu qabda eenyuun kakkaasuu qabda eenyuun ni kan lafarra jiru kan mootummaan Saawudii ka dhaga'u eenyu wajjin wal qunnamtii kan qabu eenyu wajjin caasaa wajjin caasaan eessa jira Saawudii keessa jira eenyuun ni caasachi imbaasiidha digalee ijoolleen kun akkasiin likkii galtu ijoolleen kun akkasiin seera qabatu akkasiin seera qabachuu kabochisiisuu danda'u eenyuun imbaasiidha anamma yoon badii qabaadhe eenyuun kan nagafachuu danda'u mootummaa Emiraatiin alatti imbaasiitu xuqqomaa kenna namichi kun aboo afaan jarri hin beekne jarri afaan Arabaa dubbatu afaan Oromoon dubbachaa jiru digalee translate godhe kan itti dhiyeessu eenyuun imbaasii as jirudha imbaasii kana qabachuun dirqama kreditii kennuufiin dirqama kasanaan alatti imbaasiin alatti immoo hawaasa Saawudii keessa jiru Abba Giddi, what is your profession? Profession in Kenya, Abba Giddi? I am pharmacist, Habibi. Pharmacist, yeah. You are a pharmacist, yeah? Jawari mo politician kanafu politikenyada hojii isaati kun sigale imbaasii kan puushii gochuu qabu kan akka Jawaarii nama akka sanaati. Sana malee imbaasiin gaffaatu malee kan jiru Itoophiyaan imbaasii eessattuu biyya Ameerikaattis, Yuroopaattis, biyya Arabaattis yoo puushii goote malee jarri guddaa ga'een qaban. Ijoollee miskiina waraqata barreessifachuudhaaf hidhattee makaraa meeqa argitee deebiti. Wukilinnaadhaaf ilaamoo ijoolleen nuti biyya Arabaa jirtu isin bira jirtu suni kiliraansi poolisiidhaaf gizee meeqatti rakkataa jirti. Puushii godhame malee imbaasiin hin hojjetu sheedhe. Kanaafuu haala namni puushii godhu hin hojjetu. Kun amma Jawaar puushii godhaan hojii jalqabanii dhumtaanne kana. Ilma namaatiin akkuma kan kee no hojii jiraati. No, your profession. In that time, profession ko pharmacist dha. Qoricha gurguruu dandeessan. Qoricha gurguruu danda'u. No. Qoricha gurguruu danda'u. Kana dhuguman immoo anis atis tokkummaanis hundi keenyaayyuu komatamuu qabna. Haga hojjechuu qabnu, haga kurifachuu qabnu. Kan kee community, to be honest, kan kee community ala jalqabaa softee ofii keetii yoo record isa dhaggeeffadhu waan haasoft please. Arra deebii dhaggeeffadhu. I don't know. Maybe simmeetaawii taatee haasofta ta'ee hin beeku malee yookaan qalbii haasofta ta'ee hin beeku malee you was wrong the way you talking. Haqiiqaa. Abbaan Giddi Jawaarumna qabaachuu isaa Habibi ilaa kanan jedhaa jiru akka jajuun inni amma hedduu kana deemaa ture sirrii miti over no sirriidha malee ilaal ustaana meeqa akkana turen qeesiin itti bee sheekiin itti bee ijoollee kana waggaa meeqa asirra jirra baaburri adfaan namni ittiin beekne jiru ijoollee kana garuu haala Jawaar dhufu amma wanti kun gochiinis keessa bahe ila agaye inni amma gochiinis keessa bahe live irra fidanii Oromoo tokko billaadhaan qalaniim Habibi eenyuun kaasa eenyuun nama du'e kaasa bar gochi kun aariidhaan maal finnen nama waa tokko finne kana ilaal tokkummaan itti waggaa meeqaatii yaa jira mubaarak iddoo meeqaatii yaa hunduu yaa turani garuu waan fidan isa ammaatu keessa bahe isa ammaan kun immoo keessa bahe inni kunis nama kaasa akka ilma namaatti jiraachuu si jibbisiisa akka namatti illee social media yu jibbitee baata sa dhugaanni baranaa kun wanta Oromootti dhufee social media si jibbisiisa garuu kan nu jenna asaa jiru waa'ee Jawaar irratti ammas kanan jechaa jiru akkasi hubattan kana Jawaarin jibbuu yookiin Jawaarin balaaleffachuu qofaa miti akkasiin kanan qabuun jibbaa isaa bakka credit 50-50 kennana bakka imbaasiin keessa 50 fudhatu Jawaaris akka kan koonanni Jawaarin qabsaa'e namoota muraasa si jammar gaafa inni mana hidhaa jiru erga inni mana hidhaati bahe immoo inni of defend gochuu danda'a haasa'uu danda'a of falmachuu danda'a qabsaa'uu danda'a achi booda intan isa jala deemee afarsuuf hin qabu gaafa badii balleessu badiin isaa kun sirrii miti mira keessaa bahe jechuun ni qabda waan kana keessatti atama bar Jawaarittiin dubbatinii jechuu kennaa miti bakka inni dongore bakka inni balleesse kana balleessite jechuu ni dandeessa rakkoon qabu sun Waan dandeessina inni balleessine amma isa kan karaarra maqsisuuf deemtamu sini akka tokkummaa kanatu isa karaarra maqsisuudhaaf wanni si imbaasiin ergama biyyarraa lammiilee isii biyya kana keessa jiran rakkoo isii maalii si fuudhaaf qabattee dhufti damoozaan kafalamaafi akkas tajaajila wanni gootuuf dirqamatti kennamelleedha kun mirgayyuu miti dirqama qaban rakkataa bira dhaabatuun jechuudha. Warroonni ammas daadannata biyya kana keessa jiranillee kan Itoophiyaadha sirriitti dalagaa jiranii kominikeetii jabaa qaban baay'ee biyya kana wajjin daadannata irrattis warri ijoollee kana dalagaa jiru jira jajjabeessaa
waan gaarii godhaaran. Jawaaris mashee jara qofaanii miti baasii miti mootummaa biyya kana wajjillee nama kominikeetii jabaa qabudha. Nama harki isaa asii miti addunyaa kana guutuu keessatti dheeraadha. Makaraatti deebisanii tulla. Nama harki isaa jabeessitanu hundumaafuu gahee aga dandeessan. Parsantii shan. Jechuun ani baay'isawee hundayyuu dubbeedha. Na fidachiiska ani jara ambaasiisoo taate waliinin dalaga waan ta'eef bareecheen beeka jawaariin illee waliinin dalagee jirallee yeroo biyya kana nufi wal argee jira hunda wajjinuu dalagee argee jira hundaanuu wal beeka. Hundi isaaniitu waan danda'u godhuu danda'an godhaa jiran. Jawaarii damni madaaluun jiru dhugaa dubbatudhatti. Harki isaa dheeraadha bakka hunda dhaqqabuu danda'a. Eenyu odeeffannoo gahaa argata. Kuni muuxannoo waggaa dheeraa qaburraas ta'ee dandeettii rabbiin kenneef kanaafi jajjabeessaa malee waan kana wannan godhinaa jechuun qeerroo yaadni kee bareedaadha. Ani masgiidan naqaafanii tokko carraa gizee tokko dhugaa dubbachuudhaaf qeerroonis dhugaa jedhee dakkaanis dhugaadha. Abbaan giddis akkatti hubatanitti dhugaadha. Ani gama kiyyaanii nama waa dubbaturra yeroo nama yeroo baay'ee ta'ee jecha afaan namaa keessaa wanti gaariinis wanti ajaanis boo waraabee lafa kaa'udha akka seenaatti. Sinii galee erga Jawaar ijoollee kana maafiyoota kana walitti qabee gaafanne poostii godhuuti tuktukiin kun nagaa qaba. Nagaa qaba. Haqiiqaa yoo dubbanne. Nagaa qaba obboleessa ijoolleen nama Fixeengaa kanaafuyyuu jechuudha akka ilaalcha kan kootiitti ijoolleen ergasii baalagaanii akka barbaadan olaasaan kan akka barbaadan iyyanu kan akka barbaadan utaalanu Jawaar poostii nu godha jedhaniitu kurrifachaa jiran amma inni wa bira waasaaro inni ijoolleen bira balan በቅርብ ጓደኛዋና sagaleen na bira balan dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa isaa godhachuun gaarii miti. መራራ ታሪኳን በመድረክ ላይ ስታቀርብ በላይ የሚሆኑት dhugaa dubbachuudhaaf tokko jeequmsisa jiraatu hadhiisusi akka durii wanti yaada kana haddii kana manni warra bashee walitti iyyuu hin jiru amma ijoolleen ergasii waan kana hunda iyyanii gadi ba'anii kurrifatanu wallaahi erga gaafa Jawaar ijoollee kana poostii godhuuti. Namni hundi anarra yoom gaara jedheeti fuullee ofirraa eegaa jira. Namni feesbuukii Jawaar jala bulaa hin jirre namni jala oolaa hin jirre hin jiru. Warabbal kaaba bel haqiiqa dubbanna yoo ta'e jechuudha kallattii kaminuyyuu. Dhugaa qabus dhoskuun gaarii miti yeroo tokko tuktukiin sirraa deemaa natti fakkaata rabbi kaayiriyaa godhu. Kaanuma caarraanan qabu bakka koo nama galchi masgiidan naqaafanii nagaan naa bulaa. Huttai dhooyi anta. Abbii tarseen qasama kan ofirraa dubbachuu qabu yuuni namni tokko bakka nuun buunaaye. Tokkoffaa irratti wanni nuti dubbachuu qabnu abbaa giddiis ta'ee namoonnis keessatti hundi keessanu namoonni waliitii beekumsaanis waa hundaanu kan mukki keessa bulee olaanu nuyi malee isin miti tokkoffaa wanni isin beekuu qabdan kan mukki keessa rafaa jiru bishaan sun dhugin midhaan sun nyaatiin kan keessa bulaa nuyi kan rakkataa nuyi gaafa rakkannu immoo nama haadha isaatti mana bokkaan gadi roobaa jiru nan qayyara soo iddoo jira as keessatti gaafa walleessa kana keessatti jechuudha. Nama haati isaa ilmoon koo guyyoomna jijjiira osoo siin jettu osoo siin isa sila mana namaa deemtee kadhattu dhiiftee mikaas yookaan saasii gurgurtee ergannaan kan dhufee osoo hin jijjiirin du'e jira. Gaafa kana mana tokkummaa isa ta'u feema soomni tiiktookii kanarraa namni hin jiru jiru. Dhaabdaniittu beektonnis keessa jirtan ammaa sooftan dhaabdaniittu gaafa sana. Ulamaa walloo irraa laxxanii fiddanii jimma irraa fiddanii arsii irraa fiddanii dubbattanii dhaabsitaniittu dubbattaniittu guyyaa tokko itti dhaabsiftan. Alkan goromtamu sana laayivii banatee ilma namaa qalaa ture namni garuu aatis biyya maatiin erga dheettee teessee sila ergasii qodaa namaa dhattee mincitu qoccoo namaa dhattee murtu dhiiftee taa'artiin eeggataartii harka ilmoosii jechuudha hin dhabdedha garuu arra Jawaar kaleessa dhufee wanti Jawaar maaster pilaanii keessatti ni dalagaa ture irraa an kanan galateeffadhaan maa kana nama addoosituma siyaasni siyaasa handaaba siyaasaa keessa kamiin keessa hin jiru. Maaster pilaanii inni poosti godhaa ture haati keenya dhumaa turte karaa nurratti caffamaa ture sanarraa kanan galateeffadhe maaliif haadha miskiinaa imimmaan buufte bohaartu ilmoo lama baattee waan nyaachitu dhadhee bohaartu ilma sii ergattee jettetu har'a jalaa du'aa jirutu oolaa jira. Mee adda eegame Jawaar poosti godhuu jammare nama laagii banate namatu maalu addisaniittu fidaa. Osoo mana feene isaatti namni kun 100 hadha walloo irraa ulamaan fidamee jimma irraa fidamee arsii irraa fidamee ganda hunda irraa fidamee dubbatamaa bule borganama namni hin qalamaadha. Isaa fakkeessu
galateeffadhaa wallahi yoo isin jibbisiise laakiin godhina waan jawaar hojjetaa armaan irratti aqabamus akka carraa siyaasa isaa kanaan namni sodaatee taa'us bakka laakiin godhina dhiisa nu fayyadeera mee warrumti namatu maaltu jettan kuni ragaabaa warrumti nama rukutaa turtan jechi jawaar godhaa jiru gochi jawaar godhaa kun nu fayyadeera moo nu fayyadeera maara keenya boocha dhabee dhiisa arba nutum beeku nutum miidiyaa fayyadama malee ollaan keenya meeqa bu'aa jira maa hin beekna kanaafi wanti inni nu godhe har'as fayyada jechin immoo harka ormaatiin miti harka doktora biin si ciisa yookaan si qabsiise ni jedhe suni wallahi dhugaadha maaliif jette jedha har'a kaleessa goddanyaan kiyyaa kimaal kunoo mana tokkummaa galan dhufaa qabameera istiraatoo dalaguu qabame gaafa qabamu guyyaa 15 qofannuu kennamee mana dhaa tura maan jiru allaqee gadi bu'aa harta gaafa gadi buute waan ati godhamtu allah walam siif rabbitu beeka si galee har'a guyyaa 15 farramamee guyyaa 15 qofa mana dhaa keessatteessu jawwaala keessan farra Kama kimalin sagaleen kun jiru saahiba kooti inni qabame suni guyyaa 15 qofa mana hidhaa keessa teessu jawwaala keessan farramaa gaafa fudhattu naan farramanii ta'aa jiru allaqee gaafa gadi buutee ati boolee keessatti qoratamtu mana dirree xiyyaaraa gadi buutaa eenyuun qoratamu wala ba'u eenyuun ni gadhiifamu mana bara biyya mootummaan bulchaartuudha qabame moo qabame qilee seene moo seene biyya kana keessatti miti rakkoo kan hin argu gaafa Itoophiyaatti gadi bu'e rabbiin immoo haqa miskiinaan dhiisin hadhas boris nama siyaasatti fayyadamee haqa ijoolleen dhumaartu kana sanaan qabatee siyaasatti fayyadamee jawaariin kanatti fakkeenyaaf akkana jechan taane haasaru kana rabbiin ni isin warabbal kaaba nummoo nu fayyadeera hadhas boris galatoom babbaa giddiiti rabbiin ni hadhas boris wallahi laazim haadha keenya kan rakkattee bishaan guuraa jirtu adda ol galchuudhaaf guyyaa 2-3 jechuudha atinne waliin shaklan guyyaa 2-3 kaddamaa ture je tokkoon akka fudhateen galchaa ture har'a garuu gaafa dhageessu ilma kee abaluu tajjeese ilma baluu ganda baluu keessaa ajjeefame ganda baluu keessaa ajjeese naan jettee hafte aqiin isii sanaa yoomiyyuu isin hin dhiisu warri siyaasatti fayyadamtanii har'a qeeqaaltan kanuma isin hin jedhaan